Maqaa kiyya hin dhayin jireenyi fiqirii faanaa sii ta'eera taanaan itti fufuu ni dandeessaa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa viidiyoo hojjechuuf osoo haalli naaf hin mijatiin hanga saatii kanaatti tureera. Haa ta'u malee naaf daawwadhaa siniin jedha qaaliiwwan kiyya. Tolegaa Ruutaan jechuudha Abrahaamidhaan karaa sisirreessaa fi jirti. Inni kunis immoo isaaf yaaduu raatiidhaan kan ka'edha akka jedhan jechuudha. Namoonni tokko tokkollee akka dubbatanitti jechuudha. Keessaayyuu eessumni ishee ganneeni jechuudha. Joofaana haasoftee turte. Haa ta'u malee egaa Ruutaan Hermeellaa faana ta'ii. Anaan garuu akkan ani sineenneef ani garuu wanti yaadu akka mucaa keenya waliin guddifannuu fi waan natti agarsiistutu jira jetteeni akka dubbatte ni yaadattu. Abrahaamis immoo anumaayyuu sitti hin agarsiifne jiruu kee jiraadhu jireenya kee jiraadhu jedhee dhugumaan ofirraa bu'ee waan dubbates hin qabu jechuudha. Ruutaa bichaatti faradu osoo hin taane Ruutaan immoo kan isheen garaa baachaa fi jirtu mucaa kanaafis natti fakkaata jechuudha. Namoonni immoo maal taate maaltu akkana ishee godhaa nama gorsuun qabdu moo ofii isheetiif yoo kabaja dhabdeetti ta'ee nu'iif kabaja laattu hordoftoota ishee warra jalqabaa kaasee hanga har'aatti ishee faana ta'eetu jiru kan jedhanis ni dubbatu. Waa'ee garaa isheellee jechuudha maalidha garaan ishee guyyoottan lamaan darban ta'eetu jira kan jedhamu jechuudha kan dubbatamaa jiru. Egaa Ruutaan diraamaa ni dandeessi waan hundumayyuu gochuudhaan jechuudha. Garuu jireenya isheedhaaf kan ta'u kana jettee kutattee murteeffattee akkana saba isheetti hin finne malee achitti nama kuffisuu kana tonkolee kana sirriitti ni dandeessi jechuudha. Akka wanta mudhii isheetii hidhatteetti kan mul'atu jechuudha. Dhaannoo ishee gubbaatti ilaaluu dandeessu wanta akka gadi boodha wayii ni jira jechuudha. Ispoonjiin jira mitiirra naannessaniitu gara duubatti hidhatanii haala sanaadhaan garaatti baay'eera kinoo garaan na guddateera yeroo isaan jedhan jechuudha. Yeroo darbanis agarsiiftee turte hospitaalayyuu deemee kinootii jedhamee kaameraa fuulduratti hanga nutti agarsiisu durasitti wanta geessisanii fi kuni homaa wanta amma kana nama naasisu hin qabu siniin jechuun jaaladha. Egaa waan inni maatii kiyya bira deemee maqaa kiyya balleessuuf ani hin beeku. Fiqiris immoo yoo taate kan yeroo darbe argadheef maqaa keenya kan isheen dhooftee riikardii keessee riikardichi immoo Hermeellaa bira dhaqee naaf ergitee dhaggeeffachaa ani kanan ture. Anaan na beekuu dandeessi ishiidhaan immoo hin beektu wanta ta'eef hangamitti waa'ee nama hin beekne haasa'uu hin danda'e kan jedhamu jechuudha. Ganama dhanatti fakkaate egaa viidiyoo kana kan ishee waraabdee hin dhufan jechuudha. Abrahaamii fi Fiqir harka isaanii wal qabatanii haayi maali ganamaadhaan qursiyyuu hin nyaanne jennaani. Egaa ani ganamaaniin ka'ee kan isheen jetteetoo jirtu jechuudha. Karaattiin Abrahaamidhaan argattu fala qopheessiteetu ittiin argachaatu jirti jechuudha. Ruutaani ani dubartii akkanaa jechuudha. Abbaa manaa yoo itteetti ta'e inteessi Ruutaan garuu sababa barbaaddee karaa ittiin Abrahaamidhaan argattudha. Kana jechuun homaa garaan kutanne Ruutaan Hermeellaa faana ta'e Fiqir faana ta'e kan jechaa jirtu garaa kutattee osoo hin taane inni naaf garaa laafaa laata gara kootti deebi'aa laata jiruu koo jiraadhaa laata kan jedhamudha. Maaliidhaaf yoo jettan dhala baatanii gara abbaa ormaa deemuun in ulfaata baay'ee tokko jechuudha. Karootaallee beekamaadha waan ta'eef inni dhufus beekee dhufa. Garuu immoo homaa michootiin kennuuf dhala sanaaf jechuudha. Akka salphaatti gaalli isaanii kan adda ba'ee as keessatti Abrahaam duwwaa miti kan ga'ee diigumsa gaa'ela kanaa haatillee jechuudha. Isheen illee itti gaafatamummaa ni qabdi turte dhaabbachuu dadhabdee hubannaa godhachuu dadhabdee jecha namaa dhageessee jechuudha. Nan danda'a waan hin barbaade nan galabbaxa jechuun gaa'elli galabbaxamee jechuudha. Argitaniittu kanaaf kun immoo miidhaadha waanta ta'eef haa ta'u malee egaa yeroo isaan dhufanitti
Maatii isa ta'e hundumaafiyyuu maqaa kiyya akkatti dhooftuun barbaadu. Maatii waamtee jennaan ani maqaa kee hin waamne. Maqaa kees eessatti dha'ee. Yeroo darbe immoo ganniitu na waameen haala sanadhaan ganniitti haasa'ee kanii inni jedhe jechuudha. Ishinis isuma sababeeffattee dhufte waan ta'eef yeroo ishiin immoo isaan kana asiin viidiyoo waraabdu ganniin immoo manatti mucaa eegaa ta'u maal akka ta'e hin beeku ijoo waamtee haasofsiisaadha kan ishiin turte jechuudha. Yeroo kanatti egaa itti qalladuu itti ashoofuu jechuudha. Fiqir baay'ee alanyaadha. Ruuttaa caalti jooko dubbii ruuttaa caalti akkatti ishiin jechuudha. Jecha tokkotti waa laattu sin ajaa'ibdi jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taanaaf. Maal ishiin wanta taateessaa fidda akkatti dubbii booda bakka akka jiruu kee jiraadhu bakka iddoo kiyyaan gahiini waan ati natti agarsiisaa turterraan kan ka'edha kaninanii si hordofaa ture si faana ta'aa ture murtoo natti kenni jennaan ija jaalalaatiin wal ilaalutti tatatta'anii ruutiyyeedhaan jechuudha. Ruuttishaa waliin jechaa oolan kaayee ishiinillee ruutiyyee ittiin hammachaa jechuudha. Akkanattiin kana yaaduun kee ajaa'iba dinqiidha. Yeroo darbe yoo kanan goone har'a maaltu ta'e eeyyamte jedheenii inni ishiinis eeyyu jettee jechuudha. Gana namni hundumtuyyuu hin dhufa kaayee waa'ee koo yaada koo naaf hubatu jechuudha. Aboon akkasitti itti ashoofee isaan immoo jechuudha ashoofi diraamaa hojjechaa jira. Eenyu jettan Fiqirii fi Abrahaam. Kanaaf isaanumaan gubuu isaanumaan aarsuu hanga isaanii baruu akka isaanii irraa fagaatanii yeroo wal irraa fagaatan wanti hundumtuu irraanfatame gara tokko isaaniitti deebi'uudhaaf gara ruuttaatti waan deebi'u natti hin fakkaatu. Yeroo tokko sin fakkaata yeroo tokko sin fakkaata. Namoonni tokkollee yeroo irraa dubbatanii haala ruuttaan dubbachaa turteen haala isaa waliin qalladaa turanii haala walitti deebi'anidha kan jechaa kan turame jechuudha. Gaa'elli ijoo akkatti himne miti ashoofi waan ta'e jecha waliin jedhanii zimmidhanii isaan okkoo zimmuma jedhanii waanuma kun mi'a nuti ijoollee yeroo ijoollummaa keenyaa taphachaa turre akkasii tokko taphachaa jiru. Gaa'elli immoo tuttuqqaan jaalatu. Gaa'elli immoo akkas miti. Gaa'ela jechuun unqulaalii. Gaa'ela jechuun dhadhaa abidda bu'e. Wanti tokko irra ga'eera taanaan yoo guduunfitee ofuma biratti qabde malee adda wabayitti baafnaan abadan deebi'een galfadhaan soba. Kan isaanii immoo akkamittiin galayyuu kan namoota tokko mee kan galu waliikuu hin barbaadu jedhanii adda baanii calleedhanii yeroo dheeraa ta'a osoo wal quban qabaateen jechuudha. Sana booddee waaqayyo keessa jira waan ta'eef gaa'elacha sana keessa walti deebi'u. Haaloo baachaa turte jechuudha ruuttaan. Gadi simmi jettee of qabdee hin teenye. Imimmaanii ruuttaa illakkaama lafayyuu hin bu'u kan jedhamus ni ka'a jechuudha. Akkamittiin imimmaan nama tokko osoo namni namarratti daba yaadu osoo namni kallattiilee garaagaraadhaan kiyyoo isa samiidhe sanarratti deebisee miidhuudhaaf haaloo naa bahe waaqayyo jedhee waaqayyootti osoo hin kennatiin ofiisaatiif haaloo baachaa kan deemu mee waaqayyo jechuudha. Akkamittidhaan wanta sana si lakkaa'ee yookiin immoo shi lakkaa'ee deebitti laachuufi danda'a. Ishiin akkoo ofishiitiif Abrahaamii waan ta'e gootee kinoo sirratti kana ta'e kinoo akkasidha jechuudha akkana deebite. Hanga kanatti amma ofitti qallachiistutti jechuudha. Ishiin mee haadhaadha. Haati immoo maal akka ishiin taate beektu jechuudha. Hundumti keenyayyuu haadha keessaa baane waan ta'eef jechuudha. Amma akka nama dadhabeetti akka nama bakka abdii kutateetti kan isheen mul'achaa jirtu jechuudha. Nan shakke immoo kan amma barbaadan yoo dhiiban yoo maal ta'an hin dadhabama amma kanaa booda annan dadhabee jechaa dubbachaa turte jechuudha. Garuu immoo daaniin dudduuba jira. Daanii waan arge gorsa ruuttaa. Jabaadhu ruuttaa akkasoo taate akkana yoo taate jedhaaniin jechuudha dudduuba ishee taa'ee. Jireenya ishii kan barbadeessee gaa'ela ishii kan bittimse eenyu yoo jettan tokkoffaarratti daaniidha. Otoo homtuun jiraatiin daanii ture jechuudha. Gaa'ela ruuttaa kana keessatti immoo haadhonni ishii uumeeyyuu gadi baatee jechuudha. Akka barbaaddetti mucuqii ishii dhiqaa turte ruuttaa ishiin jireenya biraan faana ishee galtee jechuudha. Kanaaf hanga kanaatti edda gaafa gaa'elli dhaqee dhaabbame
xiqqoosa. An nama akkanaatti si yaaduun ture. Ani sin beeku jechuudha. Na duubaan waan barbaadde gochaa kan turte jechaanii bakka erga haraaramne irraa iddoo qophii garaagaraatti si waama. Lafa diggisiittis immoo na waame sin gargaara. Mana jetteen itti shoohaa turte gaa. Fiqirii ani kana hunduma isaafiyyuu nan ga'a jettee haala sanadhaan walitti haasawaa jechuudha. Dhungachaa itti maramaa jechuudha. Waan ta'e godhachaa itti haasawanii jechuudha. Maaf of xiqqeessiti dhugaa dubbachuuf? Maaf of xiqqeessiti? Sababnoo hin jedhamu. Otoo isheen callettee teessee Abiraam qaata gala. Dhugaan sin hin jedhe qaata gala jechuudha. Akkatti galuu dhabe amma garuu. Ermi dammoo obboleessi ishee qaalii mikiin jechuudha. Sapiraayis ishee godhe. Akkatti isheen bareeddee argitaniitu miti dhugaa dubbachuuf. Asheetaadhuun bulti dhugaan sin hin jedhe. Bareeddee gusimboo godhattee dhuftee obboleessi illee egaa hangafadha. Dura na dhuftu furdoo waan turteef dubartii guddoo fakkaate turte Ermeelaa yoo yaadattu ta'e. Amma garuu shoottee miidiyaatti edda dhuftee bareeddee. Miidiyaan okko nama bareechaa jookoo maaliif jennaan fuuldura namaatti waan baatu babbareeddee baata jechuudha. Sii gala miti gara miidiyaatti dhufuun baay'ee dhugaan siniin jedha simboo namaaf laataa. Akka ta'uuf qabdu si godhaa. Akka babbareeffattu of babbareeffachitu si godhaa. Nama miidiyaa taa'as hundumti keessaniyyuu dhugaan siniin jedhe jechuudha. Achi bakka haala sanadhaan isheenis hin dhuftennis haasawaa ture lidata ishee irratti sapiraayis ishee gochuudhaaf yaalii akka gochaa ture dubbate. Garuu immoo akka hin dandeenyetti isaanis qophii qopheessaniif turanii. Qophii sanarrattis immoo anaan waamne mul'achuus hin barbaanne. Abiraamis wanta jiruuf jedhan jechuudha. Isheen sana garuu shaffanteetuma irra dabarsitee hordoftoota ishee baay'ee galateeffattee balleessee yeroo kan na abaartan, kan na gorsitan, kan na jajjabeessitan, kan na jaalattan jettee bakka baay'ee tokko saba ishee galateeffattee obboleessa ishee illee galateeffattee obboleessi ishees immoo wanta yeroo daa'ummaa keetii kaatee jaalachaa turte hawwaa turte tokko siif qopheessitoo jira jedhanii jechuudha. Ija qabanii egaa jabina ishee dandeettii ishee waan hundumayyuu erga haasawee jechuudha. Ofii isheetti of dandeesse iddoo kana akka geesse dubartii cimtuu jabduu akka taate haasawee akkasumallee daa'ummaa keenyatti baay'ee tokko wal lollaa walitti buunaa hundumti keessaniyyuu hin beektu. Isa kanaaf iddoo guddaan isheedhaaf qabas jedhee jechuudha. Haala sanadhaan ija isheerraa bananii kennaa kennaniif jechuudha. Yeroo kennaa kennaniifi maalidha naannoo asitti saaquu hin dandeessu galtee saaxee ilaaluu dandeessa naannoo xiqquma ishee naannoo jedhee teen jechuudha. Isaanis tolee jedhanii jechuudha. Yeroo saaqamee ilaalamu warqaammaadha kan ishiin jettee yookiin egaa akkuma amantaa isaaniitti jechuudha. Garbeelis ta'uu danda'a. Mikaalas ta'uu danda'a hin beekamu jechuudha. Ani waan hin argeen qabu garuu yeroo gaaf ta'e mana isaanii keessatti yeroo viidiyoo waraaban arguu dandeenya siniin jechuun jaaladha. Isa kanadha yeroon dallanetti yeroon gaddeetti maaf gadditaa jabaachuu qabda cimuu qabda naan jettanii warreen na gorsaa turtan sinis jetteen ijoollee sanas illee galateeffatte baay'ee tokkodhaani. Osoo kanarratti Abiraam argame natti tola. Kan ishiin jettee bakkee iddoo sapiraayisii ta'ettis immoo baay'ee bareeda ture. Obboloonni kiyyaa viidiyoo waraabnees viidiyoon badee sababa kaameraa imaaniidhaanii jetteetu jirti jechuudha. Gaasa sana irrumaa qabanii darbuus dandeessi. Qophiinis jiraachuu dhiisuu danda'a. Erga yoo Abiraam eeshi jedheedhanis qopheessuudhaaf turanis ta'uu danda'a gaa'ee. Isa sana haala sanadhaan bira darbaniitoo jiru jechuudha. Ani kan yaadaa ture inni ishiin akkatti bareedduu dhaabbattu Abiraam maalim jedha yaachaan ture jechuudha. Abiraam akkoo hin jaalataan waanuma kinuus maruutaan dhaxxee jettu minaamin akkana fakkaata malee waan jaalattu si fakkaataa hin beeknu. Garuu nuti kan biraatti heerumsiisuu barbaanna. Kan biraatti suma dhugaan siniin jedhe kan biraatti heerumsiisu ani toon obboleettii ishii ta'eemu abaddan akka ishiin Abiraamitti deebituun godhun turanii jechuudha. Waggaatti dubartii 3
ኧረ በስመ አብ ጎፍታ nagaan siniif haa ta'u.